jirtu dubbiin jajjaba bo. Dubbiin jajjaba. Sigale. Osoon karaastaa qabu iyyuuti kanuma molaaxaatuun arraajjeeseetti qaadhimaa isii tokko molaaxaa beekta. Qaalletti. Osoon ka rifeensisaa fuularra ciisuun barbaada kanaan molaaxaa kiyya bira taa'ee juuti. Molaatummaan kiyyaa hun harkaa du'ee jette. Osoon jijjiga deebisan. Maarree deebisan jennee nuti ilmaan abbaa gadaatu dachii qabate jennee nuti. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mee isinummaan ijoolleen keessattuu ijoolleen naannoo biroo ta Oromoo sheer godhame Harargeen bar sheerii tanallee hin beektu. Sheerii tanallee walii godhuun beektu. Ummatuma addaa tokko alhamdulillahi rabbil alamin. Waa hundattuu na shakkara jeemi kheyrumaa fi jennee. Sheerummaan tunuu waan akka sheekka abbutaa gartee yoon isaan tokko sheer godhan bakka sheekka abbutaa birrii bileena harkatu sheeruma tanan godhan sigale. Dangashaa fi mangashaa fi qiddisti jalaa sheer godhan isaan dhaqanii. Ichi jalaa sheer godhuun gaaruma ta'ee osoo jiru. Ala yaa Rabbi yaa Rabbi. يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما invite share guys. يلا. Invite share ما دي مدرسة دوبنا. رقم غيا برين صوباني بيت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جان لفتنون تكيسنو. ما invite share good ayo jan. Isaan isa dhaqan sigal. Gulummaa fi beekanii maarree jalaa sheer godhan sigal. Maaliif sabboonummaa isaanii olii isan ka. Yaala binti. Mee isin Oromoonni sheer godhaadha. Waliin gaggayaadha. Dhimmi dirradhaa dhimma Harargee qofa osoo hin ta'in dhimma Oromoota guutuu laallatu. Warri sheer gootanis galatoomaadha. Warri sheer hin godinis invite fi sheer qofa osoo hin taane invite illee godha. Sheeyni dhufee utigaa qorannee gabbuunee sigale. Kaabaa kibbaa maaltu deemaa jira maaltu dhugaa ololli deemu kun hangam takka dhugaa maalirraa ka'ee sigale. As dhufee jenneeti gartee qoranneeti waan jiru dhugaa jirtu gurra isin buufnaa jechuudha. Irra dalaydan isin dhiiftan isin mirga keessan. Sheekka abbutaa wanni inni beeku maali? Information qulqullu caasaa isa fayyadame gurraan isin gahuudha jechuudha. Dhimma gartee federaal irratti soggiin dubbaddu'an waanin anarra dubbadde takka baatii takka booda yoo akkam ture baatii takka booda tuma dhuftaa jechuudha. Dhimma namicha kana amma dura dubbaddeetiin ture gaafa gartee inni wannajuu takka yaaboo afaan Oromollee dubbatuu nama dhoorkee ijoollee afaan Oromoo dubbattuu hunda hojii keessaa yaasaa jira gurbaan dirradhaa kuni jenna ay biyya Khadiir Jaawar bulchuu obboleessu qaanfadhu naan jaan ayyee ni nuseesii gale. Arra garteetti dhuftanii gartanii jechuun soo saniifuu waan hin beekuu fi informeeshinaan qaburra isinii daddabarsuufiin dhufee dhimma dirradhaa kanarratti gartee gaqqabnee dubbachuu qabnaa jechuudha. Sigalee gaqqabnee kun ammaas Harargee qofaa miti. Isin hundaaf qaanidha. Gaafa muyyaalee fudhatamtu Harargeen gartee dhiiddeeti. Muyyaalee abadan himnu harkaan baatu jettee jechuudha. Gaafa baaleedhaan nutti ol seenuu barbaadan abadan jettee Harargee dura lafaa ka'ee jechuudha. Arraas Oromoonni hundinuu gaafa dirradhaan bahuu deemtu, gaafa dirradhaan fudhatamuu deemtu, dirradhaan maaliif fudhatamuu deemti jettanii gartee Oromoonni hundi gamtaadhaan sigalee gamtaadhaan osoo wal qooduun ta'in sigalee teenyatuun gosaanuu wal fixxee amma gosa dur maqaan beeyni hunda kunoo abbaa gadaatti tolchanii baga waggaa maarreen sigee baga isaan biisiidha waa'ee gosarratti. Isin Oromoonni dachii teessanii falmachuu qabdanii jechuudha. Dirradhaan teessanii dirradhaan ta Wallaggaati, dirradhaan ta Wallooti, dirradhaan ta Jimmaati, dirradhaan ta Iluuti, dirradhaan ta Oromiyaa 11ti, ta Arsiiti, ta Baaleeti.
yoo dirre dhawaan baate si qaanaa'u malee oromoo guutuu waliin qaanaa'u malee tagartee gosummaa wal qooddu tagartee wal jala yaatee wal arrabsitu mee namuma mana jala deemee na arrabsu laale namuma hangaasaa jala deemee arrabsu laale mee numa laale caluma ji eeysa dhalatee eeysa numa laale sigale sabboonaa harargee sabboontuu harargee sigale so kanneen dhiisi ifuu quban qaban biyya dhiisi ifuu quban qaban joolleen oromiyaa guutuudha awwanniin ifi boonu takkaa ilma gosaan taane takkaa ilma gandaan taane ilma oromootii jechuudha yoo wallaggaan rakkoon dhuftee namni aan dura dubbatu ana yoo jimmaan dhuftee namni dura dubbatu ana yoo baaleen dhuftee yoo hara oromiyaa guutuu hunda matakkaliin dhuftee walloon dhuftee namni dura dubbatu ana jechuudha isin hundi raganaa baatanii jechuudha so saniifuu isin oromoonni maal gootan sheer gootanii dirre dhawaaf sagalee taatanii jechuudha dirre dhawaaf sagalee taatanii jechuudha sigale saniifuu walii daddabarsaadha itti seennaa jechuudha mee duraan dursuudhaan maaltu maal tahee warroottan oromoo keeysan beeyne dubbii tana keeysaan isinii ibsaa jechuudha dursa osoo waa'ee dubbittiin dabirin dura osoo waa'ee gartee namticha dirre dhawaa bulchuu kana gatte isiniin dhiqin dura mee maaltu maal tahee heer maal jaaniin egaa wanti sun heer isse jaaniiti wanni takka yuuniskoo galmooyte jechuudha wanni sun jabuutittiin kabajamne jijjigattiin kabajamne nama kum soddomiin barbaade jee baayyata baasee namichi Khadiir Jawar Khadraa Jawariin jaanani Khadraan Jawar sigale dirre dhawarratti nama wali qabuu ture jechuudha achirratti gartee galmi keeysan asirratti isinii haajaaramu jee dhagaa bu'uuraa lafa kaa'eef osoo oromoon arra jijjigadaytee galmi keeysan isinii jaaramu jette galmi baagadaa jabuutitti haajaaramu jee arraddachiin buqqa'u jirti osoo galmi baagadaa gartee wantatti haajaaramu juu waalaikum salaam ziizo galmi baagadaa osoo jijjigatti haajaaramu jee arra oromoonni jijjiga keeysaa qaqqalamu jiranii jechuudha dheengadda hanga gartee namoonni fedhii isaaniitiin ka'anii bakka waan biroo dabalamanitti Soomalilaand isteenni tokko oromoo guutuu walii qabdee xaraydee fiddee daangarra nuunaqu jirti jechuudha osoo arra nuti gartee daangaa keenya keeysaa Soomalee takka buune gartee wadallootiin garaa gurguddatuun tan hogganoota oromooti jettanii isin jala yaatan tun uleedhaan gartee akkamitti ummata nu keessa jiru jettee nama cafeetti jechuudha jalaa gubbatti rakkoo qabnaa jechuudha keeysaa'u rakkoon nuti qabnu harargee ta'addaati jechuudha harargee baafaan keeysaa'u harargee bahaa jechuun haga ammatti magaalaa guddittiin qabnu waan ajaa'iba sitta mee magaaluma harargee bahaa guddittii naayim hin jirtu jechuudha sigale sadarkaa tana keessa jirraa jechuudha buleeyyangi osoon sadarkaa tana keessa jirruuti oromummaan isinii wajji falmachuu jirra oromummaa jecha isinii wajji iyyuu jirra jechuudha namichi Khadraan Jawartuun fuuteeti kursii oromoo 5 osoon dirre dhawaa'uun kennin osoon dirre dhawaa'uun mallatteessin osoon dirre dhawaa'uun godhin maal godhuu eegale nama afaan qabu nama dubbachuu danda'u nama isa saaxiluu danda'u dursa khaan maallaqaan bitee sigale hanga ijoollee yuutuubaraan baatutti maallaqaan bitee khaan gosaa walirra jaaree sigale dura oromoochi keessa jirtu tana tokkummaa isaanii caccabsu seenee jechuudha hanga diaspora Minnesota jiruun baatutti Khadiir moo saahibii Khadiir moo ulbata wajji nyaannee guddanne khalli malee keessiin jaa sigale Khadiir dhaawuzi mucaabar ganda keenya haajara maarreen dhalte haajara madiina dhalte barra saahibii siin jaa dhufe yaa hoggi laaltu nama gudda sigale wanni inni haasa'u gartee waan siyaasaatii miti ichi wajji dhalan ichi maarree taane ichi kubbaa wajji taphanne ichitti maarree mitirkishoo barqaadhi maamichi yoo wanti ture durriyyee maarree khadruushee maarree siin jaa sigale
ummatuma akkami sigil namummaan keenya harargee kun ummatuma akkamiitu ajaa'iba takkaan sijjeessa jechuudha buliis soo dura kana hunda walid dawwaleeti tokkummaa ijoollee dirdawaa tana caccabsu seenee jechuudha amma namoonni gariin saatanaa dhabamsiise nagaya boo saatanaa aangoo qabdi bar kursiin amaaraa bar gaafa Soomaleen bulchitu biyya san kantiibaan Soomaleedha kursiin amaaraa takka qofa bar arra kursii amaaraa lama godhee jechu Oromoo irraa muree takka saatanaa kenneeti takka ta duraan gartee seeraan jirtuuf sani amma lama kuno abba feetan gaafadha kursii itti aanaa hunda tan duraan Oromoon qabdu hunda khoota Oromoo kursii shan kenneen siin jechu jira buleeso bakka beekamtuu bakka ijorraa wajjira investimenti arra eenyu bulch silaa khootaan ka Oromooti jechu arra nama biroo hoogganu jira jechu sigele arra nama biroo hoogganu jira jechu namichi kun akkanatti gartee Oromoo tuffatee Oromoo caccabsuu ture jechu Khadraan Jawaartuun sigele kun Kadirii miti Khadraadha malee sigele Khadir jechuun bar nama faana tolu nama gartee deemsa tolu haasawa tolu hujii tolu kana bar Khadir jechuun sigale tun Khadra malee sigale Khadra rabbinu qaddare malee sigale tun gartee wanti injamtu gartee beeruma harargerra guuran kana wajji walid dhaye jechuun dhiiraas tanuma akka beeraatti kinuu khaani memma community wanta harargee laala warra harargee filansan maarree baga gammadde khoree maarree keessa galte eenyu dhiiroo jennee hunu asnuu fidan mayram maarree baga miitirkisho aboo kun dhiira ta'uun oolu amma numeen hunu as fidan kaddo beeruma nu tarrisa dhiiraas kanuma akka beeraan nu tarrisanii soo saniifu dhiira waan hin qabneef amma maal godhuu qabna Khadir kajuu kanarraa fuunee Khadraa jennee kenninaafi jechuu maqaa Khadraan tu wanni isiin goote kursii Oromoo tana fuuteeti shananuu sigale shana kursi shanguutu Oromoo agabsite koota Oromoo fuute kan Amaarri takkaan kennin kan Soomaleen takkaan kennin kan warra dabuufaa warrachi keessaa kursiin qabne sigale gurraan baruudhaaf hiree Oromoo fuudhee kenne jechuudha akkuma kun hiree Oromoo Amaaraa olii tan akka hiru jiru inni dakasanitti hiru jira jechuudha Khadraan kun sigale yoona waan kana hijibe rabbiin tokkichina ragaadha isin hundi warrichi keessa jirtanii fi warri information qabdan warri waan sirna kana sirri keessa beetanii beetanii jechuun namoota gartee oduu dhaga'uu faaree ta'uu malchiisaa jechuudha sigale soo saniifu eega Oromoo tana facaasee fixe kaan gosaan facaasee fixe boodarra dhumarratti biyya gurgurutti as deebi'e dursa hannaan lafa qabate sigale hannaan eega lafa qabe maatii isaa hunda fuudhee simmintoon naqee obboleeyyanii jaartiidha maarree maatii isaa daldalan naqee cufti isaanii paasaboora baafatanii tattaan siinjan paasaboora biyyaala yoo xiqqis takka biitti wanni takka khikiritti jette xayyaararra jiranii jechuudha nama baay'ata ummataatiin sigale nama baay'ata ummataatiin beeraa akima fidatu jechuudha Ameerikaa sigale ummata gartee ummata asikke isaa dhawanii koriidara jaarraa miitirkishoo isinii tolchina maal isinii tolchina jedhanii asikke isaa dhawaniiti sigale ifi maal godhaniin vacation hajji dhaqan sigale hajji bar namni dilii dhaqachuuf tawbachuuf rabbii isatti gartee tawbaa deebuuf dhaqa jennaan isaan vacationaaf dhaqanii jechuudha sigale vacationaaf dhaqanii jechuudha Faransai Dubai fandis khaisaniif Dubai fan bar isaniif qaeedha bar Dubai amma ummanni keenya ya rabbi Dubai nageesi yesunna rakhala ma garte zuhri boodarra buufate ya rabbi tokko Dubai ma nageesi je rabbi khadatu khan isan dis breakfast da kanin nyaatani deeban breakfast da nama hanga takka quufte jechu Khadraan tu sigal Khadraan Jawaartamma diredawa bulchitutun nama hangan takka quufee ifirratti albahee if wallaale jechuudha dhiiroo namni harargee ku walirra duula waliif kabajaan qabu mee haa bultu
ummanni isaa arku dhiibattee haa dhuftu mee maaltu gartee nama dura baasee nu dubbisee jenneeti cal jechuu turre jechu sigale arra heeriisee fideetichi kabajee jechu first over maaliif heeriiseenichi kabajamuun barbaachise dachii Oromoo lafa Oromoo handura Oromiyaa irratti heeriiseen kabajamuun maaliif barbaachise sigale lafa babal'ifannaan duraanis ni jirti ni beeytan Soomaloonnichi irraa fe'amee dhufu Somaliland irraa makiinaan meeqa fe'amtee dhufte sinjan maalee isa yaatanarra maaltu maalte bar dirre dhawa falmachuu yaanaa sinjan jan Somalee guddoo hundarra fe'amtee dhufte sinjan sigala fe'attee dhufte sinjan sigala achirratti eega gartee istaadiyooma keessatti enjoy godhan bar bakkimma dhagaa buuraa inni kaayakun bar paarkii Ali Birraa jalaa bar paarkii Ali Birraa Dr. Ali Birraa jechuun bar gaa Oromoo biratti waan inni ta'e isinuu ni beeytan warqii akkam akka ta'e boodarra Ali Birruma sanuun guututti gartee paarkuma tanaa'u boodarra ugaasaa Soomalee jijjiiraa fi jechuudha sigale ugaasa Soomalee jijjiiruu ta'a jechuudha so nuti namni keenya already dabeesaa fi nama saddeetaa fi biligaa dhalaa jalaan baane qofa taane jechuudha sigale bara amma dhiira dhabaniiti gartee beeranuu filu jiranii bara sigale saniifuu wanni isin godhuu qabdan wanni isin Oromoonni guutuun arra beekuu qabdan nuu dirmadha dirmachuu isin gaafachuu jirra jechuudha akka dheengadda gaafa jimaa nurraa muran akka gaafa dheengadda jimaa afaan nu qaban warra muka nyaatu jettanii nu kofaltan sanii miti dubbiin dirre dhawaa dubbii isin hundaati Oromoo guutuutti qaanawa namni dirre dhawaa dhaqee gaafa dirre dhawaadhaaf hooqiin jaarratin hin jiru naannoo Oromiyaa guutuu keessa namni dirre dhawaa fayyadamee kara Jabuutiitiin Suudiin ce'in hin jiru sigale dirre dhawaa jechuun lafee duyda Oromooti bakka afran qalloo irraa biqiltee aabaawoo irratti hin dhaadannu tana Oromiyaatti hin dhaadannu tana bakki gartee abbootiin teenya dur itti nu abuuran lafa dirre dhawaa tanaa jechuudha dirre dhawaa fi Oromoon seenaa addaa waliin qaban silaa siidaan jaaramuu Oromiyaa keessatti gartee iddoo qabsoo iddoo beekamtuudhaaf kan siidaan jaaramu taate dirre dhawaaf jaaramaa jechuudha dirre dhawaa sanarra kadiraan dabarsitee kennitee jechuudha gurbaan wallaalaan waa takka hin beekne qabalirraa fuudhanii kan namni barateef barumsa hin qabu mucaa isaa baratee maqaa isaa himaan qaani jeetiin usu jira malee gurbaa maqaa isaati yuunivarsiitii baratee fi gaafa eebaa inni dhaqee wanta khoofiyaa fi kaayin beeka wallahi billahi tallahi wallahi namichi barumsa waa takka hin qabne maayyimiin sigale khagaraasaa malee gartee seenaa irraan kaayyatin bara inni bulche Oromoon kursii shan dhabdee bara inni bulche gartee Oromoon gabrummaa deebitee gartee Oromoon gartee dirre dhawaan kennamtee osoo nama gartee Oromoof dhimmamu taate osoo nama seenaa isaatiif dhimmamu taate sigale arra gartee osoon inni bulchuu joolleen Oromoo hujii dhabdeechi keessa rakkatte joollee Oromoo tuffatee qeyroo Oromoo tadheen gadda cabxee baytee sigale tuffatee mana hidhaanii dhannaqeetitti murteessise qeyroo Oromoo saatanaa gabbaasee aangorra kaayee aangoo kenneefi jechuudha sigale ani siniifiin hima gartee namni tokko gartee ummanni OPDO kun nama warra faayidaa opportunity faayidaa isaanii arkannaan bineensa si gurguran boo biyya teenya isinni beeytanii bar nama akkam waraana kennamee biyya teenya mee nama akkam liqoon bargodhan biyya teenya sigale hundi keessanuu ni beeytanii mee nama akkam liqoon bargodhan biyya teenyatti namuma akkam liqoon bargodhan sigale nama bira taa'u nama barandaa galu
dayyuusa bakka irraa deemuu fi bakka itti deemuun beeyne bar waraana aboo abalu manurraa kennaa jedhanii bar hoggii waraana kennaan dhufte hoggii takka liqoon kennaan dhufte mee nama akkam kennu naannoo teenyatti akkas godhanii bar sigale dayyuusaa fi gartee nama humaan beeyne nama gosa gaarii hin qabne nama gartee bakka irraa deemuu fi bakka itti deemuu hin qabne sigale kana waraana kennanii bar biyya teenyatti hund gartee gaafachi dhaqee baratee gaddee beetti waan ati gooti sirraa bahaa jechu wallahi naannoo keenyatti opiidiyoo ta'uun keessaa waa Harargeefatti akka gartee nama gartee amantii jijjiirrate qaaniidha opiidiyoo ta'uun Harargee biratti wallahi abaa'oo woboo kanaan beekaman sigale maal jaan hoggii waraana kennaa maarree kennaa miitirkishoo kennaa jedhanii asin nu keessaa nama bira taa'uu fi nama gartee humaan qabnee fi gartee wanna nafirraan dhalate kana qabanii dirqiin oosaniif irraa kennanii jechuudha. Waan dabees akkanaati rabbi arraqa sababa qeeroo Oromootiin guutuu isii ta Itoophiyaa bulchitu sana guutuu isii gale aangurra rabbi ol baasee jechuudha. Bakka iyyuu bar mees opiidiyuu maqoma dhawattee dubbattu arke Oromummaadhaaf sigale bakka iyyuu soo kun dabeestichi wanni gartee dirre dhawa jaamtu gartee dhiiga isaa keessa hin jirtu bar sanuu amma tokko hafeefi bar khaadir manguddoo tana kam godha siin jaa manguddoo tana fidee maallaqa kanatti darbee nyaachisee abiyyi bira dhaqaati yoonii fi gartee Khadiir Joowar nurraa tutti hingarree waan deemu takka asii waan faarsee bulaan isaa oofu tokko faarsee bulaa mataa isaa jaarrate yoo Khadiir Joowar nurraa tutti akka dirre dhawaan Khadiir Joowariin ala jiraachuu hin dandeessu sigale akkas jechaa turanii bar sigale kitaaba seenaa isaa barreeffadha jedhee isaa kitaaba barreessu gaafa kitaabni abiyyi deemu san gaafa idaamuun deemu jiru san inni ni kee ya labbinti akka waan humna qabdu haatee kitaabaan barreeffadha jedhee mataa isaa kan Turkii dhaqee dhaabbatee dhufe filiilii san akkana godhaa ka'ee ganda keessa ogiin ni cee abiyyitti gadi dawwaleetu wadala hudduu qabattee manatti hin deebitu jennaan hayyee gooftaa koo jeetu ol deebiisinya sigale so amma dawaan isaa eenyu Shimallis kuteewu jaanii aangorraa hojjetan jaanii dubbiin hangam takka dhugaan beeynu sigale yoo inni sun dhugaa ta'uu baatte yaameettumaa bar biirootti Shimallis nama seetee isa kanaati sigale bartanaafiin ganamaan Shimallisii fi abiyyi dachiin warqaa gurguratanii wanni jiru kunumaa keessa hin jiru dakatanatti aangoo qaba jechuudha. Amma kursi Oromoo san deebisii yoggii jedhanii walgahii guuturra gaafannaan nama ammaa booda kursii tanarra deebise ammaan dachirraa ari ammaan aangurraa ari hejee qiyaamaa kaayisiin jedhan nama kana oggii ol naqu oggii qoratuu deemu haadiree isaa tana guutuuf telefoonarraa gartee poolisoota rabbitti fedhe kanaan fattashisiisee irraa guursisiseeti sii gale fattashisiisee fidee gartee arrabsa oola jana akka waa wantiiti waa takkam fiddanii maarreen hangootanii mitirkishoon hangootanii jaajan si gale yoo waa takkam fidne mee telefoonaan ol laqe haa sagaleen teessuun gabbaatu Khadraa Jawar si gale mee yoo waa takkam fidne telefoonumaan walgahii teessan namni haaseenu hayyamiif si gale akkasitti abbuus kaadiree godhaa keessattuu Oromoo fa'a. Diredaan kilastara afur qabdi Oromooti. Kilastara afur keessa kilastaroota jaldeessa jaamuu jira. Soomaleen itti dhufteeti gaafa Soomaleen bulchitu maqaan jaldeessa jaamu kun Booranarraa dhufee nurraa jijjiirii jennaan Soomaleen adabadhaa jettee ariitee gaafa Soomaleen kaantibaadha. Qaallicha kana dhaifnaan ammoo qalaadamoo maal jee jijjiiree jechuu afaan Soomaleetti. Nama hangas takka seenaa Oromoo hunda jijjiiraa jiru maqaa Oromoo hunda jijjiiraa jiru jechuudha. Arra garuu ifaan ifatti gartee hoottaa galma gadaa as ijaaradha aadaa teessan guddifadha biitti teessani seenaanis wantaanis teessani jee seenaa isaanii hojjeteefi si gale arra gartee Hararge irratti duulan taane bobbaayisaa jira jechuudha.
Jolle harargeeni beeytan jolle isa saaxilaa turte hangam takka gartee wallala kana jala godhee maallaqa nyaachisee hanga inni rakkisaa ture. Hanga inni cinqaa ture. Ni beeytanii jechuudha. Sigale. Arra warruma isaa jecha nama rakkisu sanirra mana gurguree jechuudha. Dirra dhawaa guutuu. Sigale. Barnuti khun mana diiga jenneetutti ya khabiyya gurguruu dhufnee bar kanuma dirra dhawaa guutuu gurgureetu dhufnee bakka tashaxaalle uje. Sigale. Hay. Mee Oromumaaga maalumaan rabbi afaan nu qabe. Bar ugaasota hayyoota beeytotaatu gartee hoggii heeriisee san kabajanii fixan booda bakka takka geeffatanii wal gahii addaraasha keessa geeffatanii bakka Mustafeen jirutti bakka Ordiin jirutti sigale hayyoonni sooma